Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Murtee seeraa malee ajjeesuu fi hidhaan akka feetee Itoophiyaa keessatti hammaatee itti fufeera jedhe Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa. Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti waraanaa fi waraanaan alatti sarbama mirga namoomaa irratti raawwatamaa jiran keessaa murtee seeraa malee ajjeesuu fi hidhaan akkasumas ajjeechaan namoota nagaa akkaan dabalaa jiraachuu ibseera. Sarbamni mirgoota namoomaa kun waraana keessatti akkasumas haala waraanaa waliin qabanne keessatti qaamolee mootummaa fi hidhattootaan raawwatamaa jiraachuu komishinichi ibseera. Komishinichi hordoffii gochaa ture irraa ka'uun keessumaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti ajjeechaan namoota nagaa irratti raawwatu dabalaa dhufuu eereera. Komishinichi ibsa kaleessa baaseen sarbamoota mirgoota namoomaa akkaan dabalanii itti fufaa jiru jedhe keessa ajjeechaa murtee seeraa malee raawwatu hidhaan akka feetee saamichi butii fi buqqaatiin isaan ijoodha jedheera. Akka qorannoon taasisaa tureen ajjeechaa fi sarbama qaamolee mootummaan raawwataman keessaa akka fakkeenyaatti komishinichi ajjeechaawwan qaamolee nageenya naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaa ture kan ibse yoo ta'u isaan keessaa tokko haleellaa diroonii akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 15 bara 2016 raawwatameen namoonni nagaan 8 maqaan isaanii adda bahee ajjeefamedha. Guraandhala 15 hanga 28 bara 2018tti naannoo Amaaraa godina Goojjam lixaa keessa aanaalee argaman keessatti hidhattoota faannoo fi qaamolee mootummaa gidduu lola ture gidduutti namoota nagaarraa ajjeechaan qaamaa hanqachuu fi mancaatiin qabeenyaa qaqqabeera jechuun himeera. Guraandhala 20 bara 2024 ammoo kaaba Goojjam barattoonni mana barumsaa Abinnet jedhamurraa barnoota amantaa fudhatanii kutaa ciisa isaanii deemaa osoo jiranii halkan sa'aatii 5 irratti qaamolee mootummaan haleellaa bananiin barattoota 11 ajjeefamuu komishinichi kaaseera. Ji'a Buteeotessa darbe ammoo jiraattonni magaalaa Bahar Daar maqaa isaanii dhahamee qaamolee mootummaan gaaffii barbaadamtu jedhamanii erga fudhatamanii guyyoota booda harka isaanii boodatti akkuma hidhametti ajjeefamanii gatamaniiru jedha komishinichi. Humnoota mootummaa fi kan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo akkasumas hidhattoota faannoon ajjeefamanii alattis ji'oota muraasa keessatti namoonni hedduun humnootaan beekamneen ajjeefamuu isaanii komishinichi kaaseera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti Bitootessa 2 bara 2016 naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ka'uun godina Shawaa Kaabaa keessatti haleellaa bananii namoonni nagaa du'uu fi qabeenyi saamamuu komishinichi kaaseera. Haaluma kanaa walakkeessa ajaa'ibla keessatti ammoo hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne godina Arsii lixaa magaalaa Dodolaatti namoota 4 ajjeesanii guyyaadhuma wal fakkaatutti aanaa Dodolaa keessattis namoota 4 galaafataniiru jedha. Naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti lola hidhannoon gaggeeffamaa jiruun kanneen sarbama mirga namoomaa raawwataniif raawwachiisan gaggeessitoota miseensota akkasumas hidhattootatti gaafatama gochuuf mootummaan qorannoo haqa qabeessa ta'e akka eegalu akkasumas kanneen miidhaarra ga'ee beenyaa akka argatanii fi jireenyi isaanii deebi'ee akka hundaa'u gochuu qaba jechuun Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa waamicha dhiyeesseera. Kun kanaan otoo jiru baatii darban keessa qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa irratti ajjeechaa qaama hin beekamneen raawwatameen haga ammaatti ifaa fi haqni obbo Battee Urgeessaa hin argamin jiraachuu maddeen bakkoota adda addaarraa yaada isaanii kaasaa jiru. Boeing Afrikaaf waajjira isaa guddicha Finfinneetti banachuuf jira jedhe. Dhaabbanni Ameerikaa xiyyaara oomishuu Boeing jedhamu Afrikaatti waajjira guddicha banuuf Finfinnee akka filatee beeksiseera. Magaalaa Finfinnee, Naayiroobii fi Johannesburg caaltee kan filatamtee fi daandiin qilleensa Itoophiyaa nageenyaan filatamaa fi gara biyyoota hedduutti waan balali'uufidha. Akka addunyaatti fedhiin xiyyaaraan imaluu dabalaa wayita jiru kanatti dhaabbatichi waajjira isaa Afrikaa keessatti banachuun ardii kanatti dorgomaa guddichaa akka taasisudha kan ibsame. Afrikaan qabeenya uumamaan fi humna namaa hojjetu guddaa qabaachuun
Hoggootan 20 dhufan keessatti fedhii xiyyaara bitachuu fi tiraafikni daandii qilleensaa ardichaa keessatti akka guddatu ni taasisa jedhameera. Waggoota 20 dhufan keessa daandiin qilleensaa biyyoota Afrikaa xiyyaara Boeing haaraa 1,030 waan barbaadaniif dhaabbatichi fedhii kana guutuuf xiyyeeffatee hojjechuuf jira jechuun kan gabaase Afrikaan Press Agency'dha. Waajjira isaa Finfinneetti banuuf jiru kanatti obbo Henook Shaawul hojii gaggeessaa godhee qaata qacarateera. Obbo Henook duraan hojii gaggeessaa daandii qilleensa Itoophiyaa turani. Pirezidaantiin Ruutoo dhorkaa jimaarra kaa'ame kaasuu ibsan. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo dhorkaa falmisiisaa fayyadama jimaa kan afaan biyyattiin Mugukaa jedhamu irratti kaa'ame ture kaasaniiru. Biyyattiin jimaa irratti dhorkaa kan keesse baalli sammuu nama mirkaansu kun rakkoon fayyaa sammuu akka bal'atu, amalli hawaasaa badaan akka hammaatuu fi yakka akka bal'atu sababa ta'eera jedhameeti. Bulchitoonni kaawuntiiwwan biyyattii 3 qarqara galaanaa jiran jimaan akka hin gurguramnee fi namnis akka hin qaamne torbee darbee dhorkanii ture. Dhorkaan kun ammoo naannolee jimaa oomishan biratti dheekkamsa kaaseera. Pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoon ibsa wiixata baasaniin oomishni jimaa seera qabeessadha, gurgurtaan isaas dhorkamuu hin qabu jechuun ibsaniiru. Jimaan bulchiinsota akka Mombaasaa, Kilifii fi Taayitaa Taaveetaa fi Kiwaalee keessatti hedduminaan faayidaa irra oola. Torban darbe keessaa bulchaan Mombaasaa Abdulsamiid Shaariif Naasir keessumaa dargaggoota miidhaa jechuun jimaan akka hin geejjibamne, hin gurguramnee fi hin qaamamne jechuun dhorkanii ture. Wayita darbee pirezidaantii Ruutoon oomishtoota jimaa Imbuu waliin wayita mari'atan dhibdee jimaa irratti ka'e akka furan dubbatanii ture. Mugukaa yookaan jimaan seera biyyaalessaan hayyama argatee jira. Seerrii fi ajajni kamuu seera biyyaalessaa kanaan faallaa ta'ee fudhatama hin qabnee fi kufaadha jechuun Ruutoon ibsa waajjira isaaniirraa baheen mirkaneessaniiru. Kaleessa baqattoonni Eertiraa Israa'el keessatti walitti bu'uun lubbuun nama tokko bahuun dhaga'ame. Lammiileen Eertiraa jireenya baqattummaa biyyoota ormaa keessa jiraatan gara lamatti wal qooduun wal haleelaa jiru. Gareen baqattoota bulchiinsa Isaayyaas Afeworqiin deeggaran hiriira deeggarsaa bahuun tumsa mootummaa Shaabiyaaf maallaqa walitti qabaniiru. Gareen baqattoota bulchiinsa Isaayyaas Afeworqii mormu ammoo bakka deeggartoonni Isaayyaasitti argaman deemuun jeequmsa kaasuun beekamu. Eertiraan torban darbe kana ture bara bilisummaa fi hundeeffama ishee waggaa 33ffaa kan kabajatte. Baqattoonni Eertiraa biyyootuma jiran keessatti bara walabummaa biyya isaanii kabajatu. Kaleessa Israa'el magaalaa Teel Aviivitti deeggartoonni Isaayyaasii fi mormitoonni walitti bu'iinsa uumaniin namni tokko yoo ajjeefamu 6 kan ta'an miidhaa cimaaf saaxilamaniiru. Baqattoonni kun ulee fi sibiilota garaagaraan warreebuun balaaf wal saaxilaniiru. Namoota 6 miidhaan irra ga'e keessaa barattoonni 3 sadarkaa lubbuu isaaniif yaaddessaa keessa akka jiran France 24 ogeessota fayyaa biyyattii wabeeffachuun gabaaseera. Torban darbee gaafa sanbataa ammoo United Kingdom magaalaa Sheffielditti baqattoonni walitti bu'uun namoota 20 irra miidhaan qaamaa dhaqqabu poolisiin magaalaa Sheffield United gabaaseera. Biyyoonni Awurooppaa 3 Aayerlaand, Noorweey fi Speen Faalistiiniif beekamtii abbaa biyyummaa ifatti kennuu beeksisan. Biyyoonni ardii Awurooppaa keessatti argaman Speen, Aayerlaandii fi Noorweey beekamtii abbaa biyyummaa Faalistiiniif kaleessa jechuun caamsaa 28 bara 2024tti ifatti abbaa biyyummaa Filisteemiif kennuu beeksisaniiru. Ministeerri muummee Speen Pedro Sanchez waraanni akka dhaabbatuu fi nageenyi waaraan akka dhufuuf murteen kun barbaachisaa ta'uu ibsuun tarkaanfiin kun hariiroon dippiloomaasii Faalistiinii fi biyyoota 3 gidduu jiru akka dabalu ni taasisaa jedhan. Daangaa bara 1967 daangeffameen Gaazaa fi West Bank iddoo tokkotti dhufuu akka qabanii fi teessoon magaalaa guddoo ammoo lixa Yerusaalem akka taatu murteessanii jiru. Torbee darbe keessatti biyyoota Awurooppaa keessaa Speen, Noorweey fi Aayerlaand beekamtii abbaa biyyummaa Faalistiiniif akka kennan waadaa seenanii turani. Beekamtii abbaa biyyummaa Faalistiiniif kennine kun birmadummaa Faalistiiniif iddoo olaanaa akka qabuu fi murtee akka seenaa keessatti yaadatamudha jechuunis aangawaan Speen ibsaniiru. Kooriyaan kaabaa afuuffeewwan balfaa fi ergama siyaasaa of keessaa qaban gara Kooriyaa kibbaatti erguun dhaga'ame. Kooriyaan kaabaa afuuffeewwan qilleensaa 90 ta'an holola siyaasaa fi balfaa bulchiinsota Kooriyaa kibbaa daangaa irratti argamanitti ergite. Waraanni Kooriyaa kibbaa roobii darbe
jiraattonni afuuffeewwan qilleensaa sadii fi wantoota afuuffee qilleensaa sanatti hidhaman pilaastikaa balfaa hamaa qaban akka hin tuqne jechuun akeekkachiiseera. Akkasumas afuuffeen qilleensaa kunneen bulchiinsa Giyoongii fi Gaangwaan keessatti kan argaman yoo ta'u, qondaalonni dhimmicha laallatu qorachaa akka jiran ibseera. Kooriyaan kaabaa fi kibbaa lachuu ergaa waraanaa Kooriyaa bara 1950 teessitti olola siyaasaa gaggeessuuf afuuffee qilleensatti gargaaramaa turaniiru. Dhiyeenyatti rogeeyyiin Kooriyaa kibbaa naannoo daangaa biyyoota lamaanitti irra deddeebiin barreeffamoota gaggabaabaa fi balfaa gara Kooriyaa kaabaatti rabsuu hordofee Kooriyaan kaabaa haaloo akka baatu akeekkachiiftee turte. Balfi waraqaan maramee fi balfi yeroo dhiyootti naannoo daangaatti rabsama. Ministeerri dhimma biyya keessaa Rippaabilika Kooriyaa kibbaa balfaa kana qulqulleessuuf tattaaffii gaafatu arguu qabu jedhan. Ministeerri itti aanaa waraanaa Kooriyaa kaabaa Kim Kang ibsa miidiyaa biyyattiif laataniin. Kibxata darbee jiraattonni kaabaa magaalaa guddoo Kooriyaa kibbaa Seul jiraatan hojiiwwan bakkee keessatti hojjetan yeroof akka dhiisan qondaalota biyyattiirraa dhaamsi barreeffama ergamee fi jiraattonni kunneen wanta maalummaan isaan beekamne yoo argan buufata waraanaa yookaan buufata poolisii dhiyeenya isaanitti argamutti akka gabaasanis gorsanii turani. Tajaajilli oduu Kooriyaa kibbaa Yoonaapuu akka gabaasetti afuuffeen qilleensaa kaan wantoota bobbaa fakkaatu baatu waraanni Kooriyaa kibbaa gocha kana balaaleffachuun seera idil addunyaa kan ifatti sarbuudha jechuun ibseera. Nageenya uummata keenyaa balaarra buusaa badii sababa afuuffee qilleensaa kanaan qaqqabeef Kooriyaan kaabaa itti gaafatamti. Kooriyaan kaabaa gocha namummaa of keessaa hin qabne kana saffisaan irraa of qusachuu qabdi jechuun waraanni Kooriyaa kibbaa akeekkachiiseera. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota seeraan ajjeefamanii dabalaa jira. Iraan lammiilee ishee 853 ajjeesuun jaarmiyaan mirga namaaf baabsuu himate. Erga bara 2015tti lakkoofsa namoota addunyaa irratti seeraan ajjeefamanii inni akkaan kan bara 2023 hin argamne. Jaarmiyaan mirga namaaf falmu Amnesty International gabaasa qorannoo isaa irra baaseen bara darbe biyyoota 16 keessatti namoonni 1153 ajaja mana murtiitiin akka ajjeefaman beekseera. Kun immoo kan bara 2022 harka 30 caala. Baruma darbe keessa Iraan namoota 853 seeraan ajjeesteetti. Kana keessaa immoo 24 dubartootaa fi yeroo yakka raawwatan umriin isaanii ijoollee kan turanidha. Iraan keessatti hawaasni Baaluchii jedhamu yeroo mara warri seerri du'aatii irratti murtaa'udha jedhe Amnesty International. Hooggantuun jaarmiyaa kanaa Dr. Anges Kalmard Iraan namoota baala sammuu namaa doochuun himataman irratti ajjechaa suukanneessaa raawwatte jechuun himataniiru. Isheetti aananii Saawud Arabiyaa, Somaaliyaa fi Ameerikaan biyyoota ajjechaan seeraa namoota baay'ee irratti hojiirra ooledha. Bara darbee Ameerikaa keessatti namoonni 24 seeraan ajjeefamaniiru. Biyyattii keessatti naannoleen garii seeraa adabbii ajjechaa karaa adda addaan hojiirra oolchu. Bulchiinsa Alabaamaa amajjii darbe keessa yakkamaa gaaza naayitiroojiiniitiin ajjeesuuf seeraa haaraa raggaaseera. Bara 2022 keessa biyyoonni nama seeraan kan ajjeesan turan akka Sudaan Kibbaa, Jaappaan, Beelaaruusii fi Maayinamaar bara darbetti dhiisaniiru. Addunyaa kanarraa biyyoota 53 keessatti yeroo ammaa adabbiin du'aa ni raawwata. Jiddu galeessaan waggaatti namoota 25,000tu ajjeefamaa jedhe Amnestiin. Chaayinaa, Iraan, Saawud Arabiyaa, Gibsii fi Kooriyaa kaabaa biyya namoonni baay'een keessatti seeraan ajjeefamanidha. Biyyoonni 111 garuu seera adabbii akkasii dhiisaniiru. Namoota hedduu ajjeesuun kan shakkamtu Chaayinaa irratti odeessi waan hin argamneef gabaasa Amnestii kana keessa hin galle jedhameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu guyyaa har'aaf qabannee kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.